Hi guys, welcome back to our today's lesson. Today we are going to see about verbs. By the way, what is verbs? What is verbs? Gochima jechuun verbs jechuun gochima jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoodhaan. Gochima jechuun gocha wanta tokko wanta agarsiisudha. Totally, afaan Ingiliffaatiin immoo verbs is a word that shows an action or state. Verbs is a word. Verbs maani jecha gocha tokko yookaan immoo akkaataa wanta tokko kan ibsudha. State jechuun akkaataa jechuudha. Feelingiiwwan adda addaa wantoota sammuudhaan wal qabatan actionii in ibsu jechuudha. State hojiin actionii nagarru wanta fakkeenyaaf action jump oduu jennee utaalu sana ijaan arguu dandeenya. Garuu state yoo ta'e immoo wantoota ijaan nagarre jechuudha. State akkaataa sana ibsuudhaaf wanti fayyadamnu maal jennaani? State jennaani jechuudha. For example, she sings very well. She sings very well. Ishiin baay'ee sirbiti. Baay'ee gaarii sirbiti. Hojiin isheen baay'ee gaarii sirbiti. Action kun maayini sings kan jedhu verbiidha. Verbiin kun immoo gocha agarsiisa. Sings kan jedhu sun jechuudha. Garuu immoo she is a singer. She is a singer. Hojiin maayini she is a singer. Isiin asirratti verbiidha. This is a state verbs. Isiin kun state verbiidha iddoo kanatti jechuudha. Maalin agarsiisu? Actionin agarsiisu. It doesn't show an action. Rather, it shows a state. State ibsa akkaataa ibsa malee actionin agarsiisu jechuudha. Isheen sirbituudha jechuu yoo jettan jechuudha. So totally there are 9 types of verbs. Akaakuu gochimaa 9tu jira. So isaan immoo tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Okay, the first one is action verbs, and the second one is state verbs, the third one is transitive verbs, and the fourth one is intransitive verbs. The fifth one is auxiliary verbs, the sixth one is phrasal verbs, and 7 regular verbs, and the eighth one is irregular verbs, and the final is modal verbs. So on this video we are going to focus on auxiliary verbs, regular verbs, and irregular verbs. Video kana irratti akaakulee sagalan kana keessa jechuudha. Auxiliary verbs akkasumas immoo irregular verbs akkasumas regular verbs kan jedhaman kanneen irratti kan 5ffaa irratti argamu, kan 7ffaa irratti argamu akkasumas immoo kan 8ffaa irratti argaman irratti xiyyeeffanna jechuudha, because they help you to understand about tenses. Waa'ee hennaa akka adda baafatan akka sirriitti beektan isin gargaaru waan ta'eef sadan kana kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Let's start from auxiliary verbs. Auxiliary verbs. By the way, another name of auxiliary verbs is helping verb. Maqaan biraa auxiliary verbi helping verb jedhama yookaan immoo gochima gargaartuu jechuudha. So these verbs are used to support the main verbs. These verbs are used to support the main verbs. Hojiin isaanii maayini? Hojiin isaanii gochima hundee kan ta'e kana gargaaruudha, okay? Gochimoonni gargaartu kun gochimoota hundee ta'e kan gargaaruudha, okay? The 3 common auxiliary verbs are verb to be, verb to do, and verb to have. Common kan ta'an jiru jechuudha. Auxiliary verb jalatti immoo akaakuu sadiitu jiru. Inni tokkoffaan verb to be kan jedhaman be jalatti jechuudha. Akkasumas immoo verb to do kan jedhan do jalatti kan jiran sana. Verb to have kan jedhaman immoo have jalatti kan jiran sanadha. Verb to be jalatti under verb to be am, is, are, was, were, been, being are found. Okay? Am, is, are, was, were, been, being kan jedhaman kunni under verb to be jalatti argamu jechuudha. Inni immoo verb to do jalatti immoo do or does, did. Do or does akkasumas immoo didin verb to do jalatti argama. Verb to have jalatti immoo has or have akkasumas immoo hadin ni argama jechuudha. Okay, mi faayidaa isaanii tokko naa ilaalu. So tensiidhaaf ni fayyadu erga jennee faayidaan isaanii tokko naa ilaalu. Verb to be jalatti am, is, are sadeen kunniin present continuous tense keessatti ni fayyadamna. Present continuous tense keessatti fayyadamna. Fakkeenyaaf I am eating, she is eating jennee haala saniin ni fayyadamna, okay? So we are eating, nuti nyaachaa jirra haala saniin. Was, wearing immoo past continuous tense keessatti fayyadamna.
I was playing football. Kubbaa taphachaan ture. You were playing football. Ati kubbaa taphachaa turte. Haala sanaan jechuudha. So past continuous tense keessatti immoo was were fayyadamna jechuudha. Being keessatti being immoo you present perfect tense keessatti being ni fayyadamna. Fakkeenyaaf I have been living in USA for 2 years. USA keessa waggaa lamaaf jiraachaan jira jechuudhaaf being sana fayyadamna jechuudha. Being immoo you passive voice fi active voice wanta jedhamutu jira. Passive voice keessatti being fayyadamna. Fakkeenyaaf she is eating the bread odoo jedhee she is eating the bread isheen daabboo nyaachaa jirti. Daabboon isheedhaan nyaatamaa jira jechuudha yoo barbaadan immoo maal jettu? The bread is being eaten by what? Is being eaten by her or by her jenne. She sana gara here her itti jenne. The bread is being eaten by her jenne. So passive dha jechuudha. Haala saniifis maal goona being fayyadamna jechuudha. Verb to do immoo yoo godhufne do or does present simple tense keessatti ni fayyadamna. Did immoo yoo past simple tense keessatti ni fayyadamna. Verb to have it immoo yoo godhufne has or have present perfect tense keessatti ni fayyadamna. Akkasumas immoo yoo past perfect tense keessatti ni fayyadamna. Has or have jechuudha. Akkasumas immoo future perfect tense keessatti ni fayyadamna. So faayidaan isaanii cimaadha jechuudha. Gara tensitti immoo yogguu seennu kan tokko tokkoon ilaallu taasisan. So inni itti aanu immoo the other very important parts of verbs that we have to know in order to enhance our tense skill is regular verbs. Regular verbii kana beekuu qabna bakka. Enhance gochuudhaaf tensii beekumsa tensii keenya enhance gochuudhaaf regular verbii kana beekuu qabna. Jalqaba irratti garuu all verbs have 3 different versions. Version yookaan immoo akkaataawwan sadii qaba. Okay, akaakuuwwan sadii qaba. Verbiin tokko jechuudha. Verbiin tokko karaa sadiin ibsamuu danda'a. Verbumti tokko karaa sadiin. Tokkoffaarratti karaa ammaatiin, karaa darbeen akkasumas immoo karaa part participle jedhamuun tokko jechuudha. Present karaa ammaa, past amma, past darbee yeroo darbee akkasumas immoo part participle karaa dhufu jennee haala saniin ibsina jechuudha. So the seventh one or regular verbs. Regular verbs need the addition of ed at the end of them to be used in the past and the past participle. So regular verbs kan jedhaman kunniin jechuudha. ed qofa eda'uudha. Past keessatti fayyadamuudhaaf akkasumas immoo past participle keessatti fayyadamuudhaaf jechuudha. For example, deemuu jechuun work jechuudha. By the way, deeme jechuudhaaf maal jechuudha? Work jenna. Okay, deeme jechuudhaaf. Okay, already inni deemee jira. Kanaafuu amma deemuun isaan barbaachisu jechuudhaaf maal jettu? I have worked jenna. I have worked. Have sana wajjin yogguu fayyadamnu worked kana maal jenna? Past participle jenna jechuudha. Okay, so akka fakkeenyaatti jechuudha. For example, under the present we have the word work. Under the past work must be changed to what? Worked jenna jechuudha. Worked yookaan worked ni jedhama. And the past participle form of work is what? Also worked. And watch, the past form of watch is watched. And the past participle form of watch is also what? Watched jenne jechuudha. Watch kan ta'e sun past form isaa watched dha. Watch jechuun maa ilaaluu jechuudha. Watched ilaale jechuu barbaadan watched jettu jechuudha. Ilaale jira. Kanaafuu amma ilaaluun isarraan eegamuu barbaadan immoo he have watched yookaan immoo have watched akkas jettanii ibsutu jechuudha. Okay, the other one is irregular verbs. Irregular verbs. Regular verbs kan jedhaman immoo jechuudha. Kan isaan kanneen beekuudhaaf just dubbisuu qabna, sirriitti dubbisuu qabna. Ed itti nedaanu. We don't add ed. So we have to study it. Dubbisuu qabna kana dubbisnee sammuu keessatti galfanna jechuudha. Just we have it and the drive and the present amma keessatti present jechuun amma jechuudha. By the way, yeroo amma jechuudha. Yeroo amma yookaan it jechuun nyaachuudha. Okay, drive jechuun immoo oofuudha. Kana qabna. Past wote oofe nyaate wote maal jenna? Et jenna. Past participle yookaan immoo inni nyaatee jira amma nyaachuun isaan barbaachisu garaa keessatti quufee jira jechuu barbaadan immoo maal jettu? He have eaten jettu. Kanaafuu eaten sunis past participle keessatti fayyadamna jechuudha. Drive, the past form of drive is drove, and the past participle form of drive is also what? Driven. Driven jenna jechuudha. Past form isaa
drive yoo ta'e drove off jechuu barbaadan drove jettu. He drove in off. Past participle isaa immoo driven jenna jechuudha. Kanneen laalaa dubbisaa salphaadha. Sana booda erga dubbistaniin booda jechoota kana beektanii ennaan almost regular verb hunda isaatu beektan jechuudha. Today's your tip questions are this. Okay. Gaafileen tippii har'aa keessanii kanniini. What is the past and the past participle form of the following verbs? It's say. First one is run, to stop, jump, sing, go, do, get, buy. So, first you have to identify the verbs whether it is irregular or regular. Jalqabarratti verbichi irregularii moo regularii miti kan jiru adda baasa. Sana booda mooyu regularii yoo ta'e ideetedha, irregular yoo ta'e mooyu fakkicha adii sanarra search godhaatoo dubbisaatu argadha jechuudha. And the next question is, the first one is 1. I dash playing football. I dash playing football. 2. I dash football last night. 3. I dash played football for 2 years. So, gaafi kanneen irratti immoo mainni auxiliary verb appropriate ta'e guutuudha. Okay? Akkasumas immoo gaafi lammaffaa irratti verbi guutu. That is it for today. See you by another videos. But if this video helps you a little bit, just don't forget to like it. And if you are new for this channel, just don't forget to press or to click the subscribe button. Video yoo isin gargaare like godhaa, akkasumas immoo channel icha faaroo yoo taatan subscribe godhaa, akkasumas video biraatiin hamma wal agarrutti nagaan ta'a.